السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كواجبتوتا في جالتم توتا بليوك يا قسم بلتي وانت يا جر جرتو بقى جرات تنسلين جتشام قطادة بكيسة سينا هاج آدم سادو وجن إلى لا تر حرمو سينا هاج آدم خط أمراء وجن إلى لا نوجي ترى هاج آدمين أجيسو في آلي تاسفمه habashoonni baalee yeroo san bulchaa turan haajii aadamiin ajjeesuuf mari'atanii akka ajjeefamuu qabu waliif galan. haa ta'u malee isaan keessaa fitu araarii taganee kan jedhamu akkana jedhe. haajii aadamiin ajjeesuun gaarrin baalee kanneen irratti beenzila buusanii ibiddatti darbuudha. nagahaan jiraachuu hin feetanii yoo inni harka nama keenyaatitti du'e namni amma cal'isee nu laalu kun nama keenya irratti duulee lafaa balleessa. isaaf mala biraa uumuudha malee kanaan itti deemuun hin barbaachisu jedhee dubbate. ifatti bahanii ajjeesuun akka hin danda'amne hubannaan mala biraa baasuu jalqaban. malli biraa kan isaan baasan harka shiftaatiin akka ajjeefamuudha. shiftaan habashootaa tokko yeroo san keessatti kan maqaan isaa Shifarraa Dajanee jedhamu lubbuu nama hedduu balleessaa kan ture Gaallaa Gadaay jedhamee waan beekamuuf qaamni mootummaa Haile Sillaaseetis eegumsa godhaafii ture. shiftichi kun guyyaa tokko nama fira Haaji Aadam tahe Muhammad Alii jedhamuun laga weebiititti walitti dhufanii eessa galta jedhee gaafate. goobbaa dhufaa jira jennaan mana Haaji Aadamiitii dhuftaa miti Haaji Aadamii keessanitti waan jettee naa himtu. si ajjeesi jedhamee ajajnatti kennamee ture. anis si ajjeesa jedhee muradhee yeroo sadi yaalee dadhabe. guyyaa tokkoffaa naannoo ganda keetiitti galgala si eegee tasa ijoollee lama waliin fardaan gulufaa bira dabrite. guyyaa lammaffaa gaafa duraan harkaa bahuu keessaniif ofitti aaree gaafa lammeessoo iddoo teesseenuuf yaale. gaafa sanis waraana iddoo tee guutee jira. bakka inni dhufe hin beeku. iddoon tee waraana guutuu natti taatee ofirraa deebi'e. guyyaa sadaffaa gaafa kana immoo qawwee afaanitti deeffadhee si eegee ture. sirratti alaamee yeroo alaamaa keessatti naaf galte farda irratti gaara guddaa natti taate. billaacii qawwee kiyyaa harkisuu dadhabee nama gaara gahu kana harka maaltu na ajjeesa jedhee si dhiise. guyyaa san irraa waan keena dhibnaan si ajjeesuuf yaalii godhuu dhiise jedhii itti naaf himi jedheen. goota rabbitu eega hoka'uu tiksa jechuun isuma kanaa mitiire. Haaji Aadam ergaa Haile Sillaaseen kufee sirni argeetis kufellee cunqursaa isaanii sodaa tokko malee mormaa turan. guyyaa tokkollee diinaaf osoo mataa gad hin qabatin umrii isaanii erga waggaa 400 gaheen booda duuti nama hundaa hin dhiifne itti dhuftee bara 1980 lakkoofsa Itoophiyaatitti du'an boqotanii gara fuula Rabbii deeman. gadda guyyaa du'iinsa Haaji Aadam ummatatti dhagahame. ummanni baalee gootin isaanii du'aan isaan biraa deemuun hedduu kan isaan gaddisiiseedha. gadda isaanitti dhagahame kana walii galtee asiin gadii kanaan mul'isaniiru. guyyaa kana uffata bareedaa uffatuu dhabuu, mataa isaanii irraa amaamaa yookaan koofiyyaa kaayatuu dhabuu, miila isaaniitti kophee kaawwachuu dhabuu, yaabbii fardaa bareechifatuu dhabuu, sagalee ol fuudhanii dubbachuu dhabuu fi kolfuu dhabuu irratti waliif galan. kan asiin olii kana hundaa wanti akka dhiisan waliif galaniif abbaan keenya kan uffata bareedaa akka uffannee bareedduu yaabbannee namatti qixxoonnu kan nu taasise nurraa du'ee jira. guyyaa abbaan keenya kan akkanaa kun nurraa deeme kanaan isa yaadanne jechuu barbaadaniiti. akkasuma Haaji Aadam marata amaamaa fi koofiyyaa irratti nama qabsaa'ee akka nuuf kabajamu taasise isa jedhanii dubbataniiru. waahee kana irratti qissaan ajaa'ibaa kana asiin gadii kunis guyyaa du'a isaanii kaafamee himamee jira. bara bulchiinsa Aatsotaa keessa mana murtii fi abbaa aangoo fuuldura yoo dhaabbatan namni kamuu waan mataa isaa irraa qabu lafa kaayuu qaba. garuu Haaji Aadam bakka kamittuu koofiyyaa fi amaamaa isaanii lafa hin kaayan. gaafa tokko osoo haajichi gara mana murtii olaanaa godina Baalee seenuuf deeman Phaaphaasiin balbala irratti walitti dhufan. maaloo ati koofiyyaa kee hin baafattuu jennaan haajichi akkana jedhaniin. atis akkuma kiyya mataatti waa marattee jirta, kaabbas uffattee jirta, mormattis masqala fannifattee jirta. kan ani matatti maradhee fi kan keetis kan harka namaatiin hojjetamee fi jibrima irraa hojjetamee miti. garaagarummaa maal qaba? anaa fi atis lafa keenyee ol haaseennu jedhaniin. Phaaphaasichi rifatee
أرى بسمة من دنو يملو من أين تسو يا واقهو مال جداجرا نمتك نما أكميت جدي بود الرتي أتسكي لفهن كاين أنسكي لفهن كايو نولمانو أكرمت سين نجدي حال سنين وليف غلاني إسال لمانو أصو مرتساني لفهن كاين أكم أفتنين سينن كن كرغابه حاجي آدم أفت ملتو إسلاما كبچي سف قبصو چما غدا ترورا جچوتا نموتا ببكمو واهي حاجي آدم غدانا تني بلچا غدن بالي يروسني كان تور گويا دو حاجي آدم أكنا جده أتو علابا كان قبان نتهي ummanni Oromoo jechuu isaatiin lafatti gad dhiheessuu osoo hin taane guutumaan guututti gad buusna turre jedhee dubbate. Awraarii tasammaa ilaalaa haajiin du'uu mannaa gaarrin baalee kunneen osoo qaari'anii wayya jedhe. Siraaqa ziqargaachaw ummata baalee haaji Aadam du'e jettanii hin dubbatinaa diida deeme jennee maqaa isaatiin gaaddisa godhannee jiraannaa jedhe. Jeneraal Hussein Bunee amaarinu hiqabsotti gabbaane qawwee itti dhukaafnee ajjeefnee arginee gootummaan sodaachifne caalaa haaji Aadamii magaalaa keessa taa'ee jechoota mataa dhukkubsu sodaatti. Jeneraal Waaqoo Guutuu jechi takkittiin haaji Aadam habashootan jedhu kaayyoo isaanii kan waggoota dheeraa harkaa facaasa. Hamilee isaanii caccabsa, sodaa itti buusa, seenaa itti ta'ee ummata barsiisa. Shii halaqaa Alii Muusaa goota homaa hin sodaanne nama dhugaa akka haaji Aadam argee hin beeku jedhe. Sayyid Roobaa Garbii haaji Aadam leenca rabbiin falmii dhugaatiif uume jedhe. Sayyidoo Barree Sheekh Abaadiroon keenya Sayyidinaa Aliyyi ummata keenna kan Oromooti. Oobarreen haaji Aadamiin Sheekh Abaadir jedhee yaama. Kan asiin olii kun jechoota dinqisiifamtoota jaalattoota haaji Aadamii keessaa muraasa. Asiin gaditti immoo jechoota afaan bakka bu'oota habashootaa kan haajicha jibbaniitiin dubbatametu dhihaata. Siraaq Warqinaa abbaa seeraa mana murtii olaanaa godina Baalee yeroo sanii kan ture akkana jedhe. Haaji Aadam kannuu fi ummata Oromoo akka wal hin taane nu jidduu danqaraa tahee taa'ee addaan nu dhorge. Inni nu jidduu dhabamu malee wal tahiinsi keenya hin jiru. Warquu Inqusillaasee bulchaa godina Baalee kan ture bara 1959tti guyyaa murtiin dabaa haaji Aadam fa'aa irratti kenname irratti akkana jedhee dubbate. Haaji Aadam aduwwii diina ummataa fi bulchiisa nugusaati. Nama summii jibbaa mootummaa nugusaati fi ummata keenyaa qabu. Inni akka nama dhuunfaatti ilaalamuu miti akka Waaqoo Guutuutii fi Hussein Bunee sanitti seera bahuu dhabuus shiftaa shiftummaan isaa kan hin beekamneedha. Jaalalleewwan isaa shiftoota akka Aliyyii Cirrii Jaarraa, Haaji Umar Qeebaloo Ismii Abbaa Washaa, Abdullaahi Badhaasotii fi summii baattota hundaati. Na dhukkubaa Finfinnee deemee yaalama jedhee dalagaa bulchiinsa keenyaa irraa hayyamu fudhatee hajjiif deemee ture. Kanaafuu murtiin isaa fi Qaadii Ahmadiin irratti kenname yoo xiqqaate malee hin guddatu jedhee ummata isaaniitiif walgahii addaatitti hubannoo kenne. Warroonni diina haaji Aadam tahan akkas jedhanii waa'ee isaanii dubbataa turan. Silaafuu namni diina isaa faarsuun waan eegamuu miti. Bolayyan kiyya kabajamuuf jaalatamoo har'aaf asitti dhaabnaa. Haga seenaa jaarraa abbaa gadaati wayii deemnutti nagaanuuf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.